Isa fannifame mee ilaalaa ilma waaqayyo Kooti fooyyessi nure asuma. Sababisa faarfannichi kan isaati natti fakkaata. Ankoon faarfannaan kan waaqayyo. Sagantichi sagantaa waa'ee fannooti waan ta'eef Faasikaa wanta ta'eef isa fannifame inni dhukun caalmaamatti maal akka ta'e nuuf ibsa waan ta'eef mata duree kana hordoftoota keenyaaf hin faarfanna. Tole. Galatoomaa ittuma seennaare. Wayyuu. Ka'eessi faarfachiis moo akkama? Teenyee faarfannaa kanatti haasofnu dhugaa dubbachuuf faarfannaan baay'ee jaalladhuudha. Jireenya koo keessattis waan baay'een ittiin of qajeelcha. Moor irra guddeessa akkan waan adda addaa dhiisee safannifame sanarratti xiyyeeffadhu faarfannaa na godhuudha waan ta'eef I think hordoftoonni sagantaa keenyaas kana yaada keessa galchaa ayyaana kana yommuu ayyaaneffatan isa fannifame sana yaada keessaa akka galchan asumaan afeerraa taaseen nuka. Tole. Isa fannifame mee ilaalaa ilma waaqayyoo utuunni nu waamu kan garaa jabaannee nuuf wayyoo dhiiga ofii baatee namaaf waaqa gidduu dhaabataa cubbamaan kamiyyuu yoo dhufee ammaraar argataa yeroo dabarsee naannoo seemuun danda'u lammataa isa fannifame mee ilaalaa ilma waaqayyoo utuunni nu waamu kan garaa jabaannee nuuf wayyoo dhiiga ofii baatee namaaf waaqa gidduu dhaabataa cubbamaan kamiyyuu yoo dhufee ammaraar argataa yeroo dabarsee naannoo seemuun danda'u lammataa. Amiin. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amiin. Faarfannaa ajaa'ibaati. Dhugaa. Baay'ee girmaa'ee namoota isa ajaa'ibsiifatan keessaa tokkoffaadha yaada. Yeroo hundumaa faaronni faarfatu isuma dhugumaa dubbachuudhaaf jaalala guddaan qaba. Lallaba caalaa baay'ee keessa koo kan itti eebbifamu. Ana duwwaa miti namoonni baay'een faarfannaa isaatiin akka isaan eebbifaman shakkiin qabu. Natti ulfaata keessa bahee dhaggeeffachuun isaa. Yeroo dhaggeeffadhu hundumaa abimmaaniin dhaggeeffadha. Waaqa kennaa kana sii kennee guddifnee waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo ayyaana kana caalu dabalee siifa kennachuun barbaada. Faarfannichi garuu kan isaa ta'e. Faarfannaa waaqannamaa kenna dhugaa dubbachuuf immoo anis carraa kanaan daawwattoota keenyas dhaggeeffattoota keenyas galateeffachuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf kennaa waaqayyo sii kenne yoo namni si harkaa fuudhee dhaggeeffachuu baate mukatti faarfattuu namatti faarfatta. Carraa kanaan isinis waaqayyo sinaa eebbisu daawwattoonni keenyas faarfannoota namoota jedhanii fuudhanii itti fayyadaman haamileen haafa'uu isaanii kabaja guddaan isaanii qaba. Galatoomaa illee waan baay'ee keessaa qabda. Gooftaan sinaa eebbisu. Carroo miidhaanis isa wajjin faarfachuu danda'u kan ta'u baay'ee gammadaan galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo taa'utti akkuma keessan toonni hirmaachisee gaarii faarfannaa isaatti. Rakkoo amma arginu jaaffaan roodiyootti nufa warquyyoo waan akka namni itti naanni. Waan hafuumti sagalee keenya namoonni jaallachaa komentii baay'een akka inni gara keenya dhufan abdadha. Achi maxxanfamee keessa hoo girmaa'eedhaan kan warquu keessaa waan jedhamu. Dimimmisaa jira kan biyya lafaa dhibifu akka arraan ta'uu fayyina keetiif yeroon dhufu hafuurri waaqayyoo wallaansoo nama qabaanafu isa fannifame mee ilaalaa ilma waaqayyoo utuunni nu waamu kan garaa jabaannee nuuf wayyoo Kofiisa baatee namaaf waaqa gidduu dhaabataa cubbamaan kamiyyuu yoo dhufee ammaraar argataa yeroo dabarsi naannoo simuun danda'u lammataa